Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wantoota daawwattoota keenyaa irraan tana dhaamsa tokko walii dhaamne. Innis maali? Gartee waan goonu rabbiif jecha godhuu hin jennee qulqulluune namaa godhu. Akka gartee dalagaan tantee sirraa qeebalamtu ni feeta. Garsiifannaa dhiisi niyyaa tantee qulqulleeffadhu rabbiif jecha godhin isin jaa. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa Bukhaarii Muslim keessatti akkana jedhe innamal a'maalu binniyyaati. Innama sihatul amali wayyaan ta'uun dalagaadha niyyaa qulqulleeffatuudha jedhe. Niyyaa tantee qulqulleeffattee waan san godhuudha jedhe. Jaabir ibn Abdullaahi hadiisa kana hadiise guyyaa tokko rasuula hojii sallallahu alaihi wasallam duula keessa taa'anii rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe jedhe. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam guyyaa tokko akkana jedhe inna bil madiinati la rijaalan maa sirtum masiiran walaa qaxaatum waadiyan illaa kaanuu ma'akum habasahumul maradu jedhe. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam guyyaa tokko akkana jedhe egaa madiinaa keessatti dhiirran jajjabaatu jira jedhe. Ka isin gartee hin deemne deemsa tokkollee ka isin deemtan hin deemne jedhe. Walaa qaxaatum ammallee isin gartee laga tokkollee ta'u hin qaxxaamurtan hin murtan jedhe. Tanii hin dabartan jedhe. Illaa kaanuu ma'akum haala isinii wajji tahanitti malee jedhe. Maaliif ennaan jara san habasahumul maradu dhibdeetu isaa hidha jedhe. Jarri sun niyyaa qulqulleeffatee madiinaa keessa qulqullaa'ee jira. Dhibdeetu isaan hambise. Riwaayaa keessaa wafii riwaayaa ukhraa riwaayaa biroo keessatti immoo illaa sharakukum fil ajri yoo galata keessatti sharrakan malee jedhe. Warra gartee warra ciisee gartee madiinaa keessa dhukkubsatee ciisuutu galata warra deemee rasuula sallallahu alaihi wasallam jihaada godhee argate. Sababni maali? Waan isaan niyyaa isaanii qulqulleeffataniif jedhe. Rasuula sallallahu alaihi wasallam maal isaan waan gartee niyyaa isaanii qulqulleeffataniif waan gootu niyyaa qulqulleeffattee godhuu qabdaa. Riyaa fi garsiifannaa of tiisuu qabdaa. Hatta ibaadaa keenyallee salaata keenyallee waa hunda keenyallee garsiifannaa irraa tiisuu qabna jechuudha. Rasuula sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe inna allaha laa yanzuru ilaa isaadikum allahan gartee kara qaama keessanii ilaalu walaa ilaa suwarikum ammallee kara gartee bifa qaama keessanii bareedina miidhagina qaama keessanii ilaalu jedhe. Walaakin yanzuru ilaa quluubikum ammoo akkana haa jennu gara qalbii teessanii ilaala jedhe. Rasuula sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe Allah subhanahu wa ta'ala bareedina qaama keenya ilaalu gabbinaa fi qallina keenya huqqina miskiina maarra ilaalu bifateenya bareedina miidhagina uffata kun bareedaa isa bira jiru kara qalbii teessanii ilaalaa jedhe. Warra gartee qalbii isaanii qulqulleeffatee gartee galata godheef gartee obboleessa muslimaa tokko gargaareef rabbiin akkasuma bakka buusa. Inna allaha kaana fi kawni al-abdi maa kaana al-abdu fi cawni akhiihi rabbiin gartee gargaarsa gabrichaa keessatti jira waan gabrichi immoo gargaarsa obboleessaa keessatti ta'ee ni jedhe. Obboleessa kee yeroo gargaartu rabbiin gargaarsa kan kee keessatti ta'a. Gargaarsa kan kee keessa haalee kana haa ta'u waan goota san garsiifannaaf namni haan arguuf namni haan haasa'u godhu osoo hin ta'in bakka gartee niyyaa tantee qulqulleeffattee kanneetiin rabbii kanaa buusa jettee qulqulleeffattee yoo gartee akkasitti obboleessa kan kee gargaarte Allah subhanahu wa ta'ala addunyaa akhiratti si milkeessaa bakka si buuse jechuudha. Kanaaf qulqulleeffatuun sirratti dirqama jechuudha. Egaa akkuma san Allah subhanahu wa ta'ala akka gartee qalbii teenyas qulqulleeffannu itti nu ajaje jechuudha. Kanaaf waan goonu hunda warra gartee haana arganii godhu osoo hin ta'in warra gartee rabbii haan nurraa qeebaluuf godhu san ta'uu wayya. Kanaafuu waan goonu hunda rabbiif haa goonu. Egaa akkasitti gartee warra gartee niyyaa tolfatee qulqulleeffatee sadaqatu warra akkasii rabbi nu haa godhu. Egaa kanaafi akka gartee waan hundi kannu gartee riyaa fi shirkii sumaa dhageessifannaa fi garsiifannaa nu jalaan banne qalbii teenya haa qulqulleeffannu. Amallee rasuula sallallahu alaihi wasallam guyyaa qiyaamaa guyyaa gartee aduu namatti guyyaa namni aduu keessa dhaabbatee danfaan ukkaamamee aduu qiyaamaa san keessa dhaabbatu san warri gaaddisa arshii jala taa'u nama torbaa jedhe rasuula sallallahu alaihi wasallam. Warreen torban tokko gartee gurbaa waan gartee mirgi isaa kan bitaan isaa hin garre jedhe. Maal jennaan warra gartee sadaqaa isaanii dhoo isaadhaan kannatan jechuudha. Namni kannatee isaanii beeku inni immoo kannatee aboluun kun kannatee tarii namni gartee zannillee badee nama san nama garsiifannaaf kanaaf akka haana dubbataniif akka gartee namni najaata na dubbatuuf maal kanna
jeelle namni zannii buduu danda'a garuu immoo inni takkaa isaa kan nun gortu namni immoo kanuma zannii bade inni immoo takkaa guyyaa tokko kan nun deemu gaafa masgidaa kanullee maqaan an dhayinaa jee kan gaafa kara gargaarullee eenyu gargaaroo jaanillee zimmirraa jaa osuma kannes keessa eenyu gargaar zimmirraa jaa yoo abbaan gartee inni godheef sun himate malee inni maali muraan isaa rabbiin gartee akkuma inni kanatti bakka isaa buusa egaa man yuqridullaha qardan ahsanan eemee eenyu gartee namni allahaaf gartee liqita liqeessu fayyidaa'ifahu lahu rabbiin gartee dachaa godhe isaa deebisu jedhu kun gartee ijaa qulqulleeffattee rabbii keetii kannuudha malee garsiifannaa fi miti jechuudha kanaaf yoo gartee dhugumaan yoo gartee namni haana dubbatuu keessa qalbii kan keessa namni xiqqoolee ta'u haana dubbatuu garsiifannaan xiqqoolee ta'u keessa jiraate wanni ati kante sun sirraa hin qeebalamtu kanaaf qalbii tantee qulqulleeffattee kannoo qabda jechuudha kanaaf warra gartee irraa qeebalamtu rabbiin haa godhu warra gartee niyyaa isaanii gartee warra waan kanneen san rabbiin gartee guddoo bakka godhee deebisu rabbiin haa godhu imaana isallee rabbiin haa kennu obboleeyyan islaamaa dhaamsa fayyaa irraa kanuma obboleeyyan muslimaa kan wal gargaartanis garsiifannaa dhiisaa waan kannetas poostii godhuun isin barbaachisu barbaachiseetii mitisi immoo waan takka gizee waan gurguddaa kan namni tokko kaka'umsaaf gartee ati yoo gartee poostii godhallee ati sun dhimma keetii miti ati hin goone isaas si godhe immoo kaka'umsaaf gartee waan takka gizee gargaaran godhuu danda'a ati immoo dubbatuun immoo hin barbaachisu ta gartee kan tasan haana arganii fannoo hin barbaachisu kanaaf gartee qulqullaa'uu qabnaa khaalissatan lillaahii ta'uu qabnaa kanaaf warra qulqullaa'ee rabbiin haa godhu warra gartee akkasumatti qulqullinaan warra rabbiin haa godhu warra qalbiin xaaramte rabbiin haa godhu kanaaf hojiin teenya qabaluu barbaanaan akkaan haa godhuu qabnan isin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh